Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Nagaan siniif haa ta'u hunduu kan dhiiraaf dhalaa kan gammoojjii fi baddaa sabni hunduu walii galaan ciida baga geessanii kan biyya keessaaf alaa. Maqaa koo yoo barbaaddan Jaallee Muhammadidha. Amantiin koo Islaamaa, qomoon koo Oromoodha. Kanan dubbachuuf jedhus waa ergamaa Rabbiidha. Isa Israa'eliif ergame maqaan isaa Masiihidha. Har'a gaaffiif hin dhufe warra nama waaqessu, Yesus waaqadha jechaa warra isa arrabsu, warra ergamaa Rabbii hoolaaf raammotti takkeessu, kun waan qaanfachiisaadha dhaga'uunsaa iyyuu saalfii, nu warra isa jaallannuuf kun nutti ta'a qaanfii. Kattaadha isaan jedhu kan socho'an iddoo tokko, Yesus arrabsamuusaa warri sin aarse akka koo, alayhi salaam jedha musliimoonni al tokko. Biddeena isaan jedhu mukattis ni akkeessu, maaliif isa arrabsaa al tokko immoo leellisu, kaanii iyyanna bakka seerri nuuf asirreessu. Waan keessan nu dhibe akka waa'ee sillaasee osoo dhugaa beektanu sheexaanas sin dhamaase ergamummaa isaa malee waaqummaa yoon barsiise. Dhaloota akkamiiti isin kan osoo beekuu dabsu kan waaqa tokko dhiisee ilma namaa waaqessu kan islaamummaa jibbee daandii sobaa barsiisu kan herrega barate waggaa meeqa dhama'ee herregni harkaa bada yeroo maphentee ta'e. Tokko yeroo sadii daatee deebiinsaa meeqa ta'a osoo qajajaan arguu namni maaf burjaaja'a. Wal fakkaata yoo jennes bocni isaa garaagara na dhageessaa dhagahi kan taate amantii biraa islaamummaadhaan ala amantiin hunduu dhara. Barattanis dhiistanis hin qabdan deebii quubsaa nu hayyuu hedduu qabna amantichi nu boonsa. Ilaamee al tokko as deebi'aa waan isin yaadachiisa osoo nutti as hin bahin sinumti wal barsiisa. Waaqayyoon du'e jettan Phaawulosin sobsiisaa Xiimotewos isa duraa boqonnaa 6 keessa lakkoofsa 16 dubbifadhaa sirreessaa. Hijaabni isaa nuuradha isattumtuun dhiyaatu osoo kana beektanii wangeelaa wal falmitu isinuu waliin galle nutti maal agarsiiftu. Waaqni waaqa ajjeesisee mukatti fandisiisee ilma namaatti naqee sibiilaan garafsiise. Ayi waa'ee waaqa keessanii baay'ee nu gaddisiise. Cubbuu keenyaaf nu du'e jechuun namatti himtu badiin qabdan jechuudha isin jannata galtu. Silaa cubbuun qabdanii waan barbaaddan balleessaa yoo feetan akka Yesus fannifametti qabaa nama fannisaa badii feetan dalagaa ajjeesaa ajjeesisaa kun jecha keenya miti sinuman nu barsiise cubbuu keessaniif jedhee erga dhiiga lolaase waan barbaaddan balleessaa maaltu isin dhamaase. Garuu macaafni akkas jedhe kan fannifame hundumtuu inni abaaramaadha waaqa duratti hin dhiyaatu akka macaafni dhettoo Yesus abaaramaadha ayi Yesus waa'ee kee kana maal godhu gaacarraadha. Waaqa abaaramaadha inni sin gabbartanii maaliif beekaa jallattu osoo haqa gartanii. Ilaamee waa'ee macaafa kanaa maal jettu yaa jarana. Macaafa keessanirra ni caala kitaabni seenaa waa'ee macaafa kanaa nutti gale bitaa ofuma wal faallessee ilkaa walitti fixa. Macaafni fi Qur'aanni eessumatti wal gita. Seera uumamaa kaasee dubbisaa dhuma tokko ajrii qabu miidhaan isaa zeeroma. Haafiza hedduu qabna kan Qur'aan qabu qoma. Mi haafiza wangeelaa tokkuma isaanuu hima. Mi achan deebi'amee gara waa'ee sillaasee xiinxaleettan dadhabe asiif achi deebisee kitaabas meeqa olis buusee gabbuusee yeroo baay'ee dubbisee sadii kan jedhu barbaadee dhabeesse. Kanaafuu yaa jiran isin eessaa fiddanii waaq sadii wal kee agashuu kubbaayyaadha seetanii kan mana araqee fi farsoo ittiin dhugdanii kan wal keessa gaggalchuun karaarraa sassaabdanii. Lakkii yaa jara keenyaa dubbiin akkasii miti waaqni tokkicha malee 2 fi 3 miti. Kitaaba banaa laalaa sirriitti xiinxalaati. Macaafa Isaayaas 43tti lakkoofsa 11 banaa dubbifadhaati maraatummaarraa fayyaa maaloo hin jeeqinaati. Wanti nuti isinii dhaamnu akka qanamummaatti Rabbiin tokko gabbaraa ilma namaa dhiisaati. Jaallattanis jibbitan Yesus gabra Rabbiiti. Boreeroo Yesus dhufu adaraa kan qaanofne yeroo inni ragaa bahu anna gabbaraan jenne karaan barsiisaa ture sin maaliif hin hordofne maal gootu gaafa sana sinoo har'an amanne. Adaraa boloota godhiisan mawwaatu. Palestina.